Tololo kilenzi razoi Loyi kotia joroko Rakata binezi nyatu Muka omiya sololo Tololo kilenzi razoi Loyi kotia joroko Rakata binezi nyatu Koye dadi Koye dadi Koye dadi Koye dadi Koye dadi Koye dadi Amarti kano tokoe Duraman sirra kutami Jarati barro tokoe Bisano mami Man makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalalloota hordoftoota chaayinaal Ajaa'ib ana dhufuusanin jecha bagajaa gara chaayinaala kootii nagaa dhuftanii isinsi madhaasanii jedha akkasuma warree musliimoota baga Iidul Fitriitti geettanii kullu sana wantu bakhaira bara hunda isin inshaallah kan keeriidhaan gammachuudhaan milkiidhaan cufaan cufatti jechuudha akka rabbi sin haa taasisu hunda keenya nu haa taasisu kan soommanni nurraa haa qeebalu kan of duraa ittiin nu haa gahu inshaallah nama jaalladhu wajjin kan nu jaallatu waliin itti aansuudhaan obboleewwan kiyya chaanaalli kun haarawaa amma wanni isinirraa barbaadu jechuudha kabajaaf jaalalaa waan isin kadhachuu barbaadu inni jalqabaa sabiskiraayibiidha yennaa sabiskiraayib naaf gootan immoo jalqaba viidiyoo dhaggeeffadhaa daqiiqaa takka ergasii sabiskiraayib naaf godha sababni isaallee osoo viidiyoon dhaggeeffanne gaafa isin lafumaa jettanii deemtanii dhuftanii sabiskiraayib naaf gootan narraa deeffata waan namoota hedduu narraa deeffateef jechuudha har'a nama baay'ee arga burummoon hir'ataa deema nama isin mootu viidiyoo xiqqoo saga daqiiqaa takka dhaggeeffachaa ergasii sabiskiraayib naaf godhaa isin jecha jaalalaa fi kabajaadhaan isin gaafadha akkasuma mallee laayik koomentii kana bira dhaabbadha wantoota poostii godhu irratti yaada keessan jalatti naa barreessaa waan hin barbaachisne taate waan hin barbaachisne poostiin godhin jettan waan fitan yaada keessan koomentii jala naa barreessaa amma immoo ramadaana ta'ee haala dalagaa ramadaanaa wajjin waan itti mijjatiniif viidiyoo ma argee gadhiise jechuudha akka bakki iddoo duwwaan taane fi malee uumaa wannan itti yaade wajjadha jedhu gamma wannan gadhiise hin jiru booda fi moomaa ramadaan illee bahee inshaallah gadi poost godhaan deema waan dogongora ta'e jalatti koomentii jala barreessa yeroo moo wanti dalagu sinsi tole ta'e mootuyyuu akkasuma koomentiidhaan na jajjabeessa hamilee naaf ta'a isiniin jedha hamilee ulfaataan wal bira haa dhaabbannu hundi keenya uummanni Oromoo warri chaayinaala qaban illee baay'een chaayinaala kanarra yuutuubarra baay'een fayyadamee sooshaal miidiyaarra nutti fayyadame malee irraan fayyadamne jechuudha sooshaal miidiyaa kana akkasuma shamarran faantirra caalan hin jiru shamarran Oromoo jechuudha yuutuuba kanarra sabni biraas biyyi biraa kamuu yeroo gadi bahuu xiqqoodhaan hamilee waliif ta'anii ergasii gara waan guddaa wal barsiisutti deemanii isinillee wal bira dhaabbattanii wal bira dhaabbannee ansi qarqaariyaatti na qarqaartee jenne bahe guddaa gahuu dandeenya jechuudha wanni nu hinqatu wanni nurraa hir'atu tokko hin jiru bakka yaadne gahuudhaaf wanni nurraa hir'atu tokko hin jiru nama kamiyyuu gadii miti ol yoo taane malee gadii miti wanni tokko wanni nurraa bade hin jiru kanaafuu hamilee keessan barbaada hamilee naaf ta'a koomentii naa barreessa yaada keessan naaf eera inshaallah jannatee taanaan asitti deebinaan jedha taan immoo hunda kennaa waan hojjennu hundarratti rabbiin nu haa tiisu nuti illee amma dandeenyu tokkoon astaatii walitti kennuun horoma jiru jechuudha kanaafuu Oromoo koo inshaallah amaan kan isiniin jechuu barbaada yeroo biraatiif immoo bal'inaan isinitti deebi'a inshaallah kun chaayinaal eenyumaatti kiyyas keessanis rakkoo qabu sooshaal miidiyaa jechuun waan adda kophaa fi abbichitti fayyadamu miti waliini kana waan baay'ee waan amma booda poost isinii godha isin jettanitti isinummaan sabiskiraayib naaf godhaa sabiskiraayib keessanii na biraan dhabaminaa isiniin jedhaa hamilee keessanii na biraan dhabaminaa isiniin jedhaa isin jaalladha
isin kabajaa fi jaalalallee isinirraa fedha. Assalaamu alaikum. Hundi keessan nagaan naa tura. Cufti keessan Oromoo saba Oromoo saba biraa taatan isin jaalladha.